Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka kan irra caalaan keessan nagaafataa jirtan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha. Haala kamiin namoonni baay'een YouTube gurguddaa jala linkii YouTube xixiqqoo kaa'uu dandeenya yookaan immoo channel future san haala kamiin wal qunnamsiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf Abdul App afaan Oromootiin as ni jira. Haala kamiin homii san jala YouTube biraa finnee kaa'uu dandeenya. Kana jechuun hordoftoonni Abdul Appin jala jiran channelii kanallee maatiin ta'uu fi jechuudha. Haala kamiin channelii lammaffaa yookaan sadaffaa haga feetan finnee as jala kaa'uu dandeenya. Ka jiru namoota baay'eetu na gaafataa jiru. Deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Bakka lama sadii kaa'uu dandeenya. Kana jechuun channel future sana yeroo keenyu channelii kan gubbaan jira. Kaan immoo dhufee channelii jalas ni seena akkasuma homii irrattis ni argannaa jechuudha. Homii irrattis ni argamaa jechuudha. Haala kamiin egaan channelii lammaffaa san finnee as jala keenyee channelii lammaffaa kaabbaa fedhee ta'u fiddanii kaa'uu dandeessu. Waa tokko rakkina hin qabu. Saahibaanis wal gargaaruu dandeessu jechuudha. Haala kamiin linkii channelii namaa san finnee achi jala kaa'uu dandeenya akka hordoftoonni ka gubbaa jiran sun kanaafillee maatii tahanii haala kamiin gochuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Akkasuma channelii kiyya kana jala seenuudhaan channelii lammaffaa kanaafis maatii godhachuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Asuma isinitti dhaamu barbaada. Abdul Appin jala yeroo seentan Abdul App kaamaan maaliffaallee achirratti argattu maatii ta'aa fi isiniin jedha. Sana gochuuf egaa Google Chrome fayyadamna. Google Chrome yookiin Edge irra seennaa jechuudha. Chrome irra seennee haala kamiin akka daqiiqaa xiqqoo keessatti gochuu dandeenyu waliin ilaalla. YouTubein Chrome irra yoo jiraate egaa sanuma tuqannaa yookaan immoo gubbaa bakka sarchii irratti youtube.com ni jennee seennaa jechuudha. Yeroo dheeraa fakkaata YouTube studio irra seenan mul'isaan ture. Har'allee deebi'ee isinitti agarsiisuu barbaada YouTuberoota haaraadhaaf. Erga Chrome irra seennee kaan egaa tuqaa sadan gubbaa jiru tuquudhaan desktop saayitii godhannaa jechuudha. Akka kompiitaraatti akka inni nuu baasu akka inni bal'isee nuuf banuuf desktop site ka jedhu kanarra tuquudhaan desktop site godhannee bal'ifannaa jechuudha. YouTube studio Google Chrome irra deemnee achirra haala kamiin linkii channelii namaa san achi jala kaa'uu akka dandeenyu waliin ilaalla. Haala kana yoo isinitti agarsiifne barreeffamni ni xixiqqaata waan ta'eef bilbila kiyya dalga jallisuudhaan isinitti agarsiisa. Bilbila kiyya dalga ciibsee akka barreeffamni sirriitti isinitti mul'atuuf haala kanaan erga desktop site goonee kaane profaayilii keenya irra tuqannaa jechuudha. Profaayilii irra tuquudhaan YouTube studio isii jettu kana yoo irra tuyne gara YouTube studio bilbila nu geessa waan ta'eef irra qabnee dhaabanna. Sirriitti irra qabuudhaan ka jalqabaa kana filannaa open in new tab in group ka jedhu filannaa jechuudha. Erga san filannee kaane jala kanatti YouTube didiimaa lama nu fida ka X hin qabne irra tuqannaa jechuudha. Yeroo nuti isa tuqannee gara YouTube studio Google Chrome nu geessuun haala kanaan nuuf banaa jechuudha. Erga inni haala kanaan nu bane egaan mallattoolee harka bitaa jala jiraniin gadi bu'uudhaan gara gajjallaatti mallattoo customize tokko jira. Mallattoo doolaraatti aanee customize ka jedhutu mallattoo kana jirti. Mallattoo doolaraatti aantee argattu bilbiluma keessanirraa jechuudha. Kan hin gadi ciibseef akka barreeffamni gurguddatee isinitti mul'atuu fi mallattoo kanarra erga tuqannee booda haala kanaan nu baasa. Mata dureedhuma jalqabaa mata dureedhuma layout jala gara gajjallaatti yeroo gaddeemnuga channeliin duraan kaa'ame layoutidhuma kana jala channeliin amma channelii kiyya jala isinitti agarsiise sun haala kanaan dhufee as galee jira jechuudha. Ka YouTube jalatti kaa'uu barbaanne kan abbaa feetanii kaa'uu dandeessu takka lama 10 kaa'uu dandeessu namaaf jechuudha. Waa tokko rakkina hin qabu. Haala kanaan galchuuf egaa customize dhuma jala erga seennee booda haala kanaan nu baasa. Sanaan booda mallattoo ida'uutiin add section jedhee jira. Channelii akkasii finnee kaa'uudhaaf jechuudha. Homii YouTube keenya jala kaa'uudhaaf egaa mallattoo ida'uutiin add section ka jedhu argannaa jechuudha. Add sectionii kanarra tuqanna. Add sectionii kanarra yeroo tuqannu filannoo adda addaa nuuf baasa. Add sectionii kanarra yeroo tuqu video jira, popular video, short live, past live, upcoming live stream wantoota adda addaa jira. Xumurarra deemuudhaan channel jedhee subscriptionii fi future channel jira. Subscriptionii kana jalaa egaa future channel ka jedhu irra tuqannaa jechuudha. Future channel isii jettu kanarra tuqanna. Future channel irra yeroo tuqanne haala kanaan nu baasa. Sanduuqa section title jedhu irratti mata dureedhuma ta'e irratti katabna yookaan immoo maqaa channelii sanaas irratti katabdan rakkoo tokko hin qabu. Abdul App lammaffaa jedhee irratti katabu callisee jechuudha. Mata duree isaati waan ta'eef ergan san barreessee ka'e any channel on YouTube bakka jedhu irra moo tuquudhaan maqaa channelii naman galchuu barbaade san
irratti kataba maqaa chaanaalii nama achirra kaa'uu barbaadu AK Oromiyaa chaanaalii kana sarchii godhe mata duree barreesseera bakka AK Oromiyaa sanarratti maqaa chaanaalii san irratti katabnaa jechuudha maqaa chaanaalii bakka AK Oromiyaa jedhu sanarratti maqaa chaanaalii nama galchuu barbaanne finnee achirratti katabna chaanaalii maqaa sanaan jiru heddummeessee fiduun ni mala garuu nuti kan keessaa barbaannu sanduuqa duuba isaa jirutti raayitii godhannaa jechuudha sanduuqa duuba isaa jirutti raayitii godhanna yeroo nuti raayitii itti godhanne haala kanaan jala isaatti danii fi kaansilii nuu fida dan ka jedhu tuqnaa jechuudha amma dhufee irra galee jira garuu publish gochuutu hafaa jechuudha dirqama publish gochuu qabna erga haala kanaan galchine kaane amma future channel jedhee jala sana fidee naaf kaa'ee jira haala kanaan Abdulaap lammaffaa jedha logo nama sanaa fidee jala sana kaa'aa jechuudha haala kanaan fidee naaf galchee jira jechuudha gubbaarra geessuu barbaannan jala gidduu kana remove gochuu qabna jalqaba gubbaarra Abdulaap ka afaan Amaariffaatu jira gara gajjallaatti yeroo gadi bu'u inni haaraan nuti amma galchine jala jira jechuudha gara gajjallaatti yeroo gadi bu'u fidee as galchee jira gubbaadha view channel jira cancel jira publish jira publish goonaa jechuudha publish goonee kaane ammas kabiraa itti da'uu barbaannan ammas kabiraa itti daanaa jechuudha erga publish tugnaa jechuudha erga as galchine kaane dirqama publish ka jedhu gubbaa jira publish sana tuquu qabnaa jechuudha publish ka jedhu kunas jira publish kana tuqna chaanaliin sun deeme chaanalii YouTube keenya jala taa jechuudha namni chaanalii keenya jala irra seenu ni argaa jechuudha publish erga tuqnee kaane ammas kabiraa ida'uu barbaannan publish tuqnee kaane erga publish goonee publish jechuun save gochuudha ammallee kabiraa galchuu barbaannan ammas ida'uudhuma sana tuqnee kabiraa itti galchinaa jechuudha kabiraa itti galchuu barbaannan achuma deemne ammas mallattoodhuma customize jedhu sanarra deemne itti galchine publish goona yeroo nuti publish goone chaanalichi lammaffaan sun YouTube keenya jala deeme nuuf tahaa jechuudha kaabbaa feetanii beeksisuu dandeessu jechuudha ka jalqabaa kana kan lammaffaa yeroo publish godhe publishin lammaffaan sunis dhufee as galaa jechuudha haala salphaa ta'e kanaan chaanaalii namaas jala kaa'uudhaan wal gargaaruu dandeessu subscribe guddaa guyyaa xiqqoo keessatti argamsiisuu dandeessuun isiniin jira barnoonni keenyas kana fakkaata haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura